Ya, Har'a namaan kashe deema nama jaartii lama lama dhukatee fuudhee jiru. bayi magana bo. Akka naman fuudhinitti beeyi magan hin jeeyin. Keessa jirtaatiti. Ustaaza video dirqama ni banna. Dirqama yookaasiin kashifa akka fuutee jirtu. Eenyu? Ustaaza anaan akkanatti. Yaa fuutee jirtu bara kun qabu rabbi barakaa keessa siif haa kaa'u. Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaza muye fa naki Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tole. jonnata namni odeessiin jala yaa'u ol babaase hanga suu hanga sagantaa eegaltanu. Akkasi daawwattoota kiyya namni humni takka kaas jirta laa obboleeyyan keessan kaasirra tattaa'u kanatti giiftii rabaa. Sii galee giiftii isaanitti ol kakannaa taaptaap mana kanaas godhaa. Akkasitti vaayiraal nu baasa moo vaariwaal jennu akka uummanni keenya jiru vaariwaal nu baasaa jennu vaayiraal nu baasaa jira keenya tuttuqaa taaptaabii goggodhaa giiftii obboleessan keessan kanarra rarrapaa thank you akkana laamana oowwisa Muye fa ol baase. tole abshira. Ustaaza, wanta kan dubbachuu fadha. Yaada osoo hin ta'in adeemsuma irratti gabbu buuna nuti. Fakkeenyaaf amma anarraa eegalee namoota jajjabaa as jala jira, warra akka Safuwaanfaa, warra akka Muhiimaa Aksafaatu jira. Obboleeyyan kiyyaa waan carraa kan wal jira akkasii gabbu bu'aa deemne bareeda. Namni kun walirra vaayirala baase beektaa? Fuula ta'uu qofaan osoo hin ta'in akkasitti carraa walii kan yoo deemnillee bareeda jechuudha fadheetti. Vaayiraal akkanumatti taa'uun kunuu vaayiraal ba'uudhaa beeka. Yoo ammoo cufattee teesse vaariwaal baha. Waan barbaade dhufnaan na buusaan yoo godheetiin jira. Vaayiraal baha solee. Ni banna. Barbaachisaa taanaan naga buusaan ayyama. Lakki viidiyoo babbanadhaa tattaa. Ni banna banuufi. Yookaan mana vaariwaal nurraa gootan vaayiraal godhaa mana vaariwaalii miti. Ustaaza laali as keessa namni rakkoo qaba abdii shoo beektaa abdii shoo hoggaati viidiyoo banii jettiin mana rifeensaatti. Eessa deema? Rifeensa tolfatee shawara fudhatee dhufu. Abbaan dhaabbata Jara keenya wallaahi namnummaan viidiyoo jaalatu hoo jiraate abdeedha. Shiishe. Shiishe ustaaza. Awali fa mana godha bar khoofiyaan dubbi walirra oowwiti natti oowwitee jijjiirrillee dhufe gurraatti takkeettuu namatti oowwiti. Bagaree kun dhufe ne amsaa kiyya reefa maaliin jechuu ture beektaa? Reefa maaliin jechuu ture si maala kee. Zamana namni rifeensa fixatettiin rakkana dheereesse maaliin godhadhaa himaa jeetiin uummatatti haasa'u. Awaan niin deemaan viidiyoo cufadhee gabbu'eetiin deemeera mana kanatti akka namni nama haamilee namaa cabsuun maal? Lakki wallaahi. Kadaanabi. Boona obboleessa keetiin jiraa miti nutuu nurraa dhumee Badee jijjiirratte gaarii jijjiirrachuun taree bosan gurraattiidha. Samaaltu natti ifa jeetti ilaalaa tureeti. Fuulli Hamzaa bara kalooyitaaf malee viidiyoof hin ta'u. Mooti gaa. Hamzaa guutura jirtaa bee. Yokka seenaa sa'i. Folollee Moodeetara naafannanii jiran beektaa mana kanatti aannan yoo fedhe bulookiin nama godha. Waan namaan sodaachifne takkitti mutana qabna bahe. Afoon ariitu. akkana zamanoo bane kaa Qureeshii. Awoo waa lama nama dhabe nan godhinaati giiftu manarra daddarbaa kabajana godhaa kaa warri as jala waa Giiftii Hamzaa irra daddarbaa laal. Hamzaa irratti giiftii ol daddarbaa. Waalaikum salaam. namni wal cabsuun gaarii miti. Wanni tun hundi rifeensaan teessi miti. Oowwinuun uffite mana kana keessatti qiyaamu. Waa meeqa walii beekuuf gaarii bari yaaqi. Miskiina wallaahi. Wait, awoo miskiina hin jiinatis yaaqi amma na aarsa laa kono. Hamza, Yeey. Hamza Zimbana, Ustaz Hamza miti. Naam. Hanga namni dhufuu waa jedhu. Jee. Askaa yaa'u aleeksina askaa yaa'u olii tana ol baasaa uume. Dhiisi gaafoo dhiisa sumaan ta'an naa ta'e nattuu bee jira. Hoot ol bee abbo. Ayyee Dubbadhu Aleeks. Ol bee. galatooma. Thank you.
Baga nagaan dhuftan hundi keessanuu. Namoonni baay'een namoonni gaaffiin itti ta'u jira gaaffii kan ittuu. Aleeks Harargee miti maal as keessaa godhaa dhibu waan jedhu wayitaa kan itti dhaga'amu jira laata waan jedhudha. Ani ergan of bare jechuun umurii dargaggummaa ergan darbee harka caalu hawaasa Harargee waliin hin jiraadhe. Aanaa Cawwaaqaa namoonni beektan yoo jiraattan haayiskuulii achittan baradhee Harargee ba'aa keessa waggaa 4-5 jiraadheera. So hawaasa sana waan hin beekuuf baay'een jaalladha baay'ee natti tola. Bakka jarri jiran dhaqee natti tola. Kanaafan as dhufe namoonni gaaffiinis itti uumamu jira. Dhimmi amma dubbatamuudha adeemu dhimma jabduudha dhimma lubbuuti dhimma gargaarsaati waan ta'eedhaa fi namoonni linkii godha afaan tiiktookii kana baay'een beeknu afaan feesbuukii malee hiriyoota keessa yaamaa namoota beektanii dhimmi kun isin ilaallata isaan ilaallata jettanii warra yaaddan jechuudha. Itti aansee immoo thank you. Itti aansee wanta jechuu barbaadu erga waa'ee ajjechaa obboleettii keenya nasihaadhaan wal qabatee jiru ka'ee booda namoonni baay'ee yaada garaagaraa haasaa jiru. Yaadan barbaachifne warra dubbatan namoonni gurguddaan silaa hawaasa bakka bu'u jennu fakkeenyaaf artistiin kan Oromooti, aartiin kan Oromooti, barreessaan kan Oromooti akkasitti beeknaa silaa waa hunda dursa hawaasaaf dubbata ture. Kanaan wal qabatee atakaaroon garaagaraa jira. Atakaaroon sun immoo dhimma hawaasa kanaatiif xiyyeeffannoo akka goonu akka gootan dhiiseet gara biraatti deemsisaa jira. Dhimma sana bulfadhaa. Ammatti namoota lubbuun isaanii baraaramuu qaban, namoota deeggarsa fedhan, namoota sagalee fedhan, hawaasa keenya baadiyyaa meeshaa Afrikaa hin qabne, meeshaa waraanaa Afrikaa hin qabne, hojjetatee jiraachuu hin dandeenye, nama birmatuu hin qabne, kutaan Oromiyaa biraa waan biraatiin biizii ta'ee jirutu jira waan ta'eef ollaan iyyatu abbaan birmataadha Oromoon. Abbaan iyyatu ollaan birmataa. Abbaan yoo iyyatedha. Jalqaba irratti dhimmi hawaasa baha Oromiyaa kan ilaallatu ijoollee baha Oromiyaa keessatti dhalatan yoo jarri sagalee ta'an yoo jarri uwwisa miidiyaa godhan ijoolleen kutaa biraa birmatti. Kanaan ala namni nu cina dhaabbachuu dide jettanii komachuu hin dandeessan. Hunda keessan irra dirqamni jiraachuudha. Warra achi jiru haadha keenya, abbaa keenya, obboleeyyan keenya jettanii yaaddanii isin yoo kabarii miidiyaa gootan qofadha. Kanarraa kanaaf immoo ammatti birmannaa hawaasni sun barbaadu maali rakkoon achi keessa jiru nuti akkamiin gargaaruu dandeenya isa jedhu irratti hawaasni mari'atee ijoolleen asirra jiran sagalee qabdu, dhageettii qabdu, beekamtii qabdu, namoonni beekumsa qabdanis jirtu dubbattanii namoota sagalee kana ukkaamsuudhaaf haqa uummataa gargaarsa uummataa uwwisa miidiyaa kana ukkaamsuudhaaf deeman immoo erga gargaarsi jira kanaaf dhaqqabe likkitti galfamuu qabu jirri. Maaliif likkitti galfamuu qabu gaafan jedhu tumamuu yookaan reebamuu yookaan ajjeefamuu qabu miti. Namoonni dhimma lubbuu irratti dhimma jiraachuu dhabuu hawaasa kanarratti qoosan ajandaa biraa godhan ajandaa gara maqsuudhaa deeman lubbuun namaa kabaja taayitaa namaa caala. Lubbuun namaa kabaja bulchaatii ol kabaja kooriidariitii ol akkasitti yaaduu danda'u qaba. Hanganni akka kanatti yaadutti namni waan kana balleesse dhufee asitti hawaasa kanas uummata asirraa sagalee ta'aa jirus dhiifama gaafachuu danda'u qaba. Wanni jechuu barbaade isinii galeera ajandichaan babal'isu gara biraan maqsu wanta godhamuu qabu kara sagalee qabnu kara dandeenyu ni goonaa. Asitti hawaasni sun deeggarsa akkamii barbaada? Sagalee akkamii barbaada? Rakkoon isaa maali? Waan jedhu namoonni keessa beektan ifa baasaa dubbadhaa. Yoo tiiktookii irratti baay'ee beekamtii dhageettii qabaachuu baannes karaa ittiin xiqqoo namni nu dhaga'uuni hawaasa kanaaf sagalee ni taana. Hawaasni kun kan keenya harkaa nyaanneerra, harkaa dhugneerra, keessa jiraanneerra, itti baqanneerra illee yeroo rakkoo nan beeka waan ta'eef kanuman jedhaa yoon dogoggore naaf gochaa teenki. Galatoomii waan kee waan amma Aleeksii kaase kanarratti ijoon dubbiidha. Nuti akkuma waliigalaattu waliigallee waan har'aan tana gargaarsaa nu fide kana waggaa tarellee akkanuma mana maakii teenyee birrii gara miiliyoona meeqaa guuraa bulle.
Arraas akkasuma goona. Borus akkasuma goona. Wanni kun nuti tiimiin dilli dargaggeessii ijji ummataa dilli kun waliigalee akkuma amma Aleeksi kaase kanatti waan ayyoo teenye tana buqqaasee arra gargaarsaaf hunda walii guuree fide kana osoo hajaa biraa qabnu waan kanarratti namni waliigalee ayyoon teenya furmaata argachuu qabdii waliin tahee gaafachuu qabaa jedhan karoora guddaan har'aatiif kana kaan waan ammaan tana faallaan godhu jiru akkuma Aleeksi jee hoggaa waan kana finnettichi dachaanee asitti gaalee sangaa dibicha kaansa walitti kaa'uu danda'u qaba. Galatoomaatti fufaa. Thank you ulfaadhu Hamza Alex waan sirrii kaastira Alex qabxii ati kaaste qabxii bareedduudha. Akka qalbiin hawaasa keenyaa kun kallattii ta'a qabattuudhaaf wanti taate san kaaste yaada bareedaadha. Amma warreen zela jirtan kun nama kumaa fi dhibba sadiitu jira. Taaptaap godhaa jira keenya itti qabaati miidiyaa naqal godhaa qaamana kana taaptaafi hayi. Jara nageema nama tokkooti jechi bar taaptaafi miidiyaa godhaa. Fuula sa'aatawan taaptaap godhanii bootaa taaptaafi asitti ol baasa. Hamzaa kiyyaati. Hamzaan lamaa ol guddaddaa. Alex na biren naga debisi Hamza lama ol guddaddaadha zamano guddifadho ustaad Musa zamano wanta ta'u maante isin harame asirratti ol baase waan ta'u maa qabate buute sanii wajjin ol baasa abtina kai sa'a ciqilfatanii ciqilee irraa oolaa jedhu akkana laal kun oolaa qureeshi faamu Buuje qabatee ta'a. Jara keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baga nuti irraa kaasisame arra wanni walitti dhufnee fi dirmannaa obboleeyyan keenyaa akkasumas wanni walitti dhufneef jara keenya dirmannaa obboleeyyan keenyaa haawwan keenyaa dargaggoo teenyaa abbootii teenyaati. Warra cinaaksanitti yeroo hunda akkuma yaadattanitti amataan amata 10 olii ummanni kun ummata kanaa wajjin daangaarra dhaabbatee lolaa jira. Daangaan tasaanii qofaa miti beeke. Keenya guutuudha. Ka Oromiyaa guutuudha. Akkasitti hubachuu qaba. Ummanni kun achitti du'aa, madaawaa, hoggaa madaawaniis waan ittiin wallaanaman dhabaa amma inumaatu cidhaanii fi meeshaarraa ciraa jiran. Jibbaan bakka tana geesse jara keenya. Tanaaf isinin lallabanne. Wanni gartee annee jalaa nama nuu fidaa jenneefis tana jara keenya. Waan biraatiif miti. Wallahi. Namni tokko as keessa warri as keessa jiru dhimma mataa isaatiif isin hin yaamne dhimma walootiif isin hin yaamne malee. Duba dhufuu keessaniif namni 1300 galatoomaa ulfaadhaa jazaan keessan jannataa haa ta'u. Wallahi. Irra deebinee galatoomaa isiniin jenna. Obboleeyyan keenya isinis anneenis Hamzaanis hundi keessan Alexis dhageessanii dhimmi san nu laallata jettanii dhufuu keessaniif hedduu galatooma. Laanna'uma keenya kanaatu akkam fadha beektaa jara keenya. Osoo arraan tana asitti nama tokko kukutanna jenne nama 10,000 taa'ee nu laalaa beekaa. Tana nu muqboo qabaaddaa isa. Sii galee? Amma gaasila gartee isin jalaas dhufanii fi waan gargaarsaan dhagayiniif namni 300 taa'u jira malee hoggaa amma dubbiin gargaarsa jenneen numa kutan hundi isaaniitu. Humaa nun gargaarina ta'aatuma taaptaap nuu godhaa. Jidduunis ni kofaltanumaa takka cinqii isinitti naasoinu. Koflaa taphachaatiti gargaarsa obboleeyyan keessaniifis gootan. Sii galee? Yooma anamma zamanuma na cinaa jiru kanaan barbaadee dhabee jechuudha. Sii galee? Yeroo takka namni kana ta'a waan barbaadu dhiisee waan hin barbaanne barbaada sii galee. Wanni silaa barbaadamuu qabu waan amma nutirra jirru kana. Laalan mareefu nama 300 nu laaluu ture miti. Numa eeggifate nama 200 immoo. Jinnii gargaarsaa tanaa isaan seene. Sii galee? Tanaaf galatoomaa taaptaap godhaa. Waan biraatiif illee yoo isinii tahuu baanne waa daansii isin taphannu. Waa isinii isin kofalchiifnu. Yeroo takka dhuftanii nama 28 nu laaltanii ammoo yeroo gargaarsaa isin barbaachifna. Sii galee? Hamzaan isin barbaachisa. Anneen isin barbaachisa. Zamanuun isin barbaachisa. Abdeen isin barbaachisa. Waan biraatiif miti. Tanumaaf foloos wal haa goonu waliis haa jajjabeessinu. Tanaan isin hin jaajara keenya. Ammoo dhimmi nama keenyaa nu dhagayamuu qabaa beeka.
dhimmi nama keenyaa nu dhagayamuu qaba. Si galee yoo ammoon dhageenyu jettan an zamanottiin isin dabarsa buucaan isin dhageessisa. Dhageessisaan si kanne boo'e. Miyoota irraa naa kaasee zammee. Egaa na dura waan babbareedaa kaastanii waan dirqama nurraa eeggamu namni keenya beekamtii haa xiqqaattuu feetu haa guddattuu beekamtiin nuti qabnu xiqqishoon tun gisee hunda nu caala hawaasa keessa dhalanne hawaasa rakkoo fi bal'oo wajji qabnu hawaasa yoo nuti dhugaan hufne nuu booyu dhugaa yoo rakkannee rakkoon nu bira hammaattes nu jajjabeessu hawaasa irraa dhalanne hawaasa qulqulluu hawaasa bareedaa kan bareedina keenyaaf sababni guddaan uummata keenyaa beekaa bareedinni ifin bareedanii deeman hin jiru hawaasa uummata keetii si bareecha obboleeyyan kee kasilaalu warri bar miidiyaa kanattis warri nu jajjabeessu nu bira dhaabbatu obbolummaa haadhaa fi abbaan tokko nu dhalee osoo hin tahin obbolummaa hawaasummaa rakkoo namni rakkoon uummata kiyyaa rakkootii jeejeen fudhanne gisee hunda mataa isaatiif rakkoo qabu. Arra kabajaa fi bareedinni nuti qabannee deemnuun tuni hoggota akka takka nutti hawwatee teenyanuuf fakkaachuu dandeessi. Teenyaa miti. Kabajaa rabbiin nuu kanne tana rabbiin nurraan fudhatin. Tunis waan guddoo kabaja qabdi. Kabajaan teenya tun hawaasa keenyatti illee kabajaa godhuu qabdi. Beekamtiin faayidaa qabdu. Beekamtii gisee hunda hawaasa ifii bira dhaabbatan. Hawaasa ifii cinaa hawaasa keessaa bahan. Hawaasa wajji beeloon wajji rakkan. Yoo badaafi nuti jiruun nutti toltelle hawaasni kun hamilee hawaasa kanaa gisee hunda eeguu qaba. Hatta wanni nuti miidiyaa irratti ofnu hundi waan hamilee hawaasa keenyaa eegu. Nyaata nyaannu keessatti jechuudha. Hamilee hawaasa keenyaa. Uummata nu marsee jiru. Kanaafuu wanni walitti nu qabu gisee hunda tokkummaa keenya walitti rakkoon isaa dhuftu yeroo takka takka homaatii miti. Waliin nama qabdi. Immoo ammoo osoo yaanuu haram deemuu jirra. Rakkoo hawaasa kanaa dubbatuun akka waan qaanyii tokkotti nama rakkoo irraa guddatee akka ganaati rakkoon tun sin xuunee takkatti imaajin godhu jirra. Waan kana keessaa bahuu qabna. Nuti akka warra sooshaal miidiyaa fayyadamutti rakkoo uummata haasawuun akka nama cinqii haasawuu tokko fiil godhuu qabu. Rakkoon uummata gisee hunda rakkoo teenya uummata jechuun bara nama biraatii miti. Haadhumaa fi abbaa hiriyoottan keenyaa jechuu bara. Cinaan warruma miidiyaan nu hordofu jiin. Kanaafuu uummata kana gisee hunda bira dhaabbannee gargaarsi anytime koblaatabni hin dabru beeku. Amma namni guyyaa bashannanaan dabarse amanni yoo guyyaa 360 ta'e ilmi namaa guyyaa 360 kanarraa guyyaa 350 yoo bashannanaan dabarse guyyaan kurnan rakkoon dabarse tanaatu irra hin irraanfatan. Atu guyyaa rakkoon si xuuxi irra yaadatta. Jiruma tan ta'e kana keessattuu rakkoon dagatu namni. Kanaafuu amata kana keessatti yeroo kana keessa baatii kana keessatti rakkoon dhufte irratti gisee hunda nuti urjii furmaata rakkoo tanaa ta'uu qabna malee akka naman dhagahini akka nama rakkoon isan xuuxine taanee irra dabruun waan kabajaa teenyas buusaatii waan kabajaa hawaasa keenyaatillee buusaatii. Kanaafuu gisee hunda kutaa fadhe haa ta'u namni namummaa fi humaniitiidhaanu kabajaa nama hawaasummaadhaa obbolummaa dhiiga foon tokko ta'uu keenya hawaasa kanaaf gisee hunda sagalee ta'uu bira dhaabbachuun dirqama keenya hawaasa keenya irraan guddannu haga feene yoo guddate namni hawaasa isarraa nama irraa dhalaterraa biyya irraa dhalaterraa naannoo irraa dhalaterraa guddachuu hin danda'u. Nuti uummata keenyaa gadi. Kanaafuu waan bareedaa kaastanii waliin jirraa jabaadhaan isiniin jaagalatooma. Thank you. Galatoomii zamanoo kiyya. Tanaaf waliin dhufnee jechuu jara keenya. Mee haala uummanni keenya keessa jiru akkam keessa akka jiran nama amma gartee bakka sanarraa nu waliin seenee waan kana nuu himullee as jalaa qabna. Guutumatti jara keenya uummanni keenya isinitti haajama. Wallahi isinitti haajama. Isinitti haajama. Wanni inni isinitti haajamuun takka sagalee waa lamaan isinii maa dhageeffadha. Waan tana irra deebina. Arra eegalle malee hin xumurree beekaa. Sii galee wanni inni isinitti haajamuun takkaffaa sagalee.
akkamis sagaleen isinitti haajamu yoo kan jennu taate tole nu dubbadhu. Okay. Eh, Assalamualaikum. Jalqaba irratti hundi keessanuu warreen amantaa biraatis warri as jala jirtanii waamicha dhageessanii fi warri karaa osoo deemtanii wal gortaniis galatoomaa baga nagaan dhuftanii dhimma itti walitti dhufanii waan ta'eef walitti dhufne. Akkana fakkaatutti ati akka agaruu jirruttis rakkoon bikka wal fakkaatatti irra deddeebitee hawaasa tokko hawaasuma wal fakkaata irratti raawwatamu jira wanni kuni maaliif akka ta'es naa galuutti hin jiru. Talammadaa dhiyumaan tana ture Wallaggatti akkasitti hawaasa keenya diinaan dhahamanii fi buqqifamanii waan nyaatan dhabanii muka jala ilmaan qabatanii taa'utti jiran. Osoo saniin jennu habara baraan wallee fi geerarsa keessattis dubbatamuu ture cinaa keenya kajechuu turanitti cinaaksaniittis ammaan tana daran taheedha dhaga'utti jirra. Warri achi keessa jiru immoo akkamitti akka jiranii fi maalirraa akka jiran isaantu beeka nuti numa dhageenya. Ani asirratti waan takkaan jechuu barbaada obboleeyyan keenya warreen dhiiga keenya qaama keenya ta'an obboleeyyan keenya warreen mootummaa keessa jiran ispeeshaalii isaaniif dhaamsa gabaabaa takkaan dhaamuu barbaada. Yeroon fi rakkoon hawaasaa mootummaan dhahamuu fi yeroon fi hawaasni diinaan dhahamu adda adda. Hojjettu warreen hidhannoo mootummaa qabdan poolisoonni mootummaa poolisiin nageenyaa yoon fi tasa viidiyoo kana agartan yookiin immoo warra hojjettoonnummaa mootummaatu kamiyyuu haa ta'u yoon fi kana agartan taatanii yeroo obboleeyyan keenya hawaasni bikka sanitti diinaan kadhahamu tahee obboleeyyan keessanii maaliif itti dirmachuu dhabdan yoon fi itti dirmachuutti hin jiraanne itti dirmachuu maaltu isin dhorka? Maaliif yoon fi humna keessanii ol ka ta'u tahee hawaasa fiyyaamtanii hawaasa biyya keessaatii fi hawaasa biyya alallee fiyyaamtanii gargaarsa akkanaatu nu barbaachisaa gargaarsa akkanaa feenaa jettanii hawaasaan walitti maaliif hin hidhaamne? Beeka arra aangoon arraan tana jirtu tun boru bakka san hin jirtu. Immoo bikka arra jirtan kanatti ummata akkanatti qawween xiyyiitiin dhumaa silattuu viidiyoon bikka adda addatti maxxanuu jiran ni agartan. Ustaaz Hamzaanis reefuun tana jee jira maal akka isaan raawwachuu jiran obboleeyyan keenya kadhiiraa akkam akka isaan godhu jiran dubartoota akkam akka godhu jiran kun diinummaa diinaa oliiti namni wanni irraa dhumaa ta'e irraa maayyii lubbuu tanaa beekaa wanni mi'ooytuunis lubbuu tanaan ala wanni takka nafne isinii galee yeroon fi dubbiin lubbuu geesse khalaasanii achi nafne soo dubbiin amma dubbii lubbuu geesse hawaasni cinaaksanii fi karaa baabbilee jiru sun haala hamaa keessa jiran please warroonni mootummaa keessa jirtan waan kana ni agartanii please itti dirmadhaa hawaasa kana irraa dhaabsisaa yoo humna teessanii ol ta'e immoo hawaasni ni jira hawaasaan nu dirmadhaa jaanii bikka takka diina firraa haa dhorkinuudhaan wanni jechuu barbaade. Silaa Oromoo fi Oromoo wal dhowwu jiraatte kara gorru dhabneetis dubbiin siyaasaa jennee walitti dhiisne immoo dubbiin akkasii miti. Dubbii nama alagaatiin Oromoon dhahamu jirtudha. Isinii galee kun waan dhimma Harargee qofaatiinis wal qabatu miti. Harargeen sabaa-sablammoota Oromoo qofaa miti. Amaaraa fi Guraagee fi sabaa-sablammoonni Itoophiyaa Harargee keessa hin jirre hin jiru. Sabaa-sablammoota hedduu if keessatti hamatte. Ibin kara naannootti illee yoo deebitan naannoon Oromiyaa keessa Harargee keessa hedduutu jira. Saniifuu waan kana akka naannoo takkaa qofa irratti illee hin dhiisinaati. Uummata naannoo tokko qofa hin jeenaati. Oromoo guutuudha. Oromoon duraan Baalee tuqamtu Harargee iyya Harargeen tuqamtu Arsiitu iyya ammallee akkuma duraanii sanii wanni awaddan dhorku hin jiru waan kana itti yaada nu dubbadhaa warreen sagalee ta'uu fi dandeessan akkanumatti itti fufaa warreen immoo lafa jirtan wal qabadhaatii waan kana irraa ittisu silattuu tadabarte lubbuun dabarte waa takka godhuu hin dandeenyu. Immoo tana booda hagam takka irraa dhorkuu dandeenya maaliin irraa dhorkuu dandeenya akkamitti uummata kana diina san irraa dhorkuu dandeenya nuti yoo hawaasa kanarraa okay gargaarsaaf walitti dhufna gargaarsa kana haala kamii walitti qabuu dandeenya uummanni isaan yeroo tanatti maaltu isaan feesisa nyaata moo meeshaa diina itti firraa dhorkaniitu isaan barbaachisa moo maali kunilleen kajoo irratti qabxii ni kaastan jeeti yaada tana booda sani bifa kamiin gargaarsi guuramaanis ni ka'a. Gargaarsi immoo yeroo guuramu wanti xiqqoo akkana guuramu miti waan guddaa dhagaan akka fayyatti waan guddaa abbootii qabeenyaatii fi namni hundi irratti hirmaachuu qabu kun
Kun waan dhimma siyaasaati miti kun. Inuma dhimma siyaasaa silaa dhimma siyaasaa ta'e wallaahi anas gubbatti hin boo. Asii miti asiin naqalta malee as gubbaa been dubbaddoon dhimma siyaasaa nallee hin galchu. Kun dhimma hawaasaa dhumuu jiruuti lubbuudha. Obboleeyyan keenya ayyoo teenya abbaa keenyaa dhumu jira. Kun immoo dirqama yoo nan dubbanne ayyoon teenya achi dhumuu anas gubbaa laayivii seenee koflee taphadde. Maaliifin an ilma hawaasaatiif ifin jechuu hin danda'u. Diinni hawaasa sanii asiin an kofaluun leen anilleen diina isaaniitiin taagama tokkoon deebi'ee. Saniifuu hawaasni yeroo quuqama akkanaa quuqame deebitanii dubbachuun waan gaarii obboleeyyan kiyya warreen dhimma kanarratti ispeeshaalii dhimmamuu turtan viidiyoolee numaan harka ijoolleeni asumaanuu isin galatoofachuu barbaada. Waan kana kara fedheenuu haa ta'u akkana dhimmamtanii dhimma hawaasa keessaniitiif dubbachuun keessan haala waan guddaadha. Waan ittiin boonuu qabdani. Waan akkanaa waan ittiin seenaa keessatti illee gaafa guddattanillee viidiyoon waan isiniif taa'uuf waan seenaa guddaadha hojjettanii galatoomaadha. Waan kana immoo irratti xiyyeeffadhaa. Abbootii ispeeshaalii abbootii qabeenyaatiif kun hundi keessa seenuu qaban dhimma hawaasaa firraa ittisuu qabna. Roorroon ni gahaa kalaas kanaa ol hagayoom roorrifamnaa. Ani kanan jechuu barbaadaa galatooma ulfaadhaa. Carraa nama biraatti kanna. Carraa tartiibaan fudhachaa deemuu jira fedhe. Kallattiidhaan karaa pooyintii irra jiru seennuu Hamzaa kiyya. Yes, karaa pooyintiitti ni seenna. Waa takkaan uummata keenya kanatti dhaammachuudha. Uummatoo. Dhiifamallee naa godha. Wayin isinitti mee qalbiin na dhageeffadhaa obboleeyyan. Nama kumaa fi dhibba takkaa taa'ee na laalu jira. Obboleessanii qabdaame. Eenaan jee. Mee obboleessa kee yoo cidhaanii fi meeshaa irraa muran imaajin godhe waan biraa dhiisime. Wallahi viidiyoon teelegiraamaan walii ergamaa jirtu asirra baasuun taatu malee silaa asirra baafne arra ciiftee raftu. Wallahi gachiiftee numa raftu har'aati osoo viidiyoo sana asirra baafne tiiktookuun fudhatu duraan durse sii galee. Cidhaanii ciramu jira dhiiraa beeki obboleessa kee ilma kee tabiraa asirratti himuun nun barbaachisu yaa Oromooti. Mee waan gootan yoo dhabdan waan biraan godhina ta'aa isinummaan teeysaniin wajjin taa'uun kunuu sagaleedha. Bar namni hoggaanii fi hiriira bahu arra bar hiriira bahu jechuun lafa qofa irratti miti bar jira onlaayina irrattis. Yoo ati waan kannatti hin qabne namni telefoona harkaan qabatee na laalu jiru kun bar keessa keessa homaas hin jiraniini ati teeysee taaptaabii nuu godhuun kee kun nuuf faayidaadha nama biraati nuuf fida. Vaayiraal mana kanaati baasa. Sii galee tanaaf si feena yaa Oromootiyya maallaqa qofa na gaafatan jetteen fiigin siihuu arkutti hin jirru siin nu arku jira. Sii galee tanaaf arra wanni nuti barbaannu. Obboleeyyan keenya kan gartee garii harki cabee garii miilli cabee garii lapheesaa keessaa rasaasnii bakka ta'e hakkamamu dhabee achii fuudhaniiti karaa haraniin fiigan jira kee. Afaan jara sanii ta'eetiin isinitti haasa'u jira. Gurra naa kannaa qalbii naa kannaa. Tanaaf as taa'u jirraa mee obbolummaa namummaatiin si qaba dura obbolummaa namummaa. Nama rabbiin wajji godhee waliin nu uumuudhaaf takkaffaa. Lammaffaa Oromummaaniin si qaba. Feetu kiristaana ta'e, feetu waaqeffataa ta'e, feetu jinnii ta'e namummaaniin si qaba. Takkaa nama waaqabeen beeku beeken. Sadaffaa sabaaniin si qaba. Biyyaaniin si qaba. Islaamummaaniin si qaba hadaraa. Yoo waan gootu dhabde nu jalaa baatee bakka biraan dhaqin. Taaptaap nuu godhi. Ijoollee asirra teessu tana yoo ilillii qabaatte obboleeyyan kee kanarratti ol daddarbi. Taaptaap mana kana godhi tanaan isin gaafadha. Proogiraama keenya daqiiqaa 25 irratti ni eegalla. Daqiiqaa 5 qofa qabna. Daqiiqaa 5 kana keessatti yaada nama tokko lamarraa fuuneeti namuu daqiiqaa 2 fudhatee akkasitti kara proogiraamaa deemna. Yaa obboleessa kiyya waan kannitullee yoo dhabde dhiiraatu jira arraa. Wallaahi niin beeka. Dhiira rabbiitu taa'ee na laalu jira. Ta sarpiraayis uummata kana godhuu teessu. Fuunaan jaa. Ta ol baatee mudhii isin kutuu teessu. Dhiiraatu taa'ee waan kana laalu jira beeka obboleessa kiyya.
dhiira saba fiitiif quuqamtu, dhiira namummaa qabdu, mee dhiirti tun eenyuun waliin barraa? Na jalaan fiigin wal barrame waliigallee jara keenya. Kanaafuu yaada namatti aanuuf hin kanna itti naa deemaa Ustaazi, jirti. Ugutaa ka dubbadhu deekuma takkaan dubbadha. Dubbadhu abeebi. Biyyeen kiyya jabaatu gartee naan marsee jira waan taateef isaan irratti haasawaa dheeraa haasawuu hin barbaadu. Jara keenya wanti isin jechuu barbaade nama 2,200 jira jira. Namni kun duraan kophatti jaalibsaa jira jira, kophatti annee jira jira, kophatti alaksii jira jira, kophatti zammee jira jira. Kophatti gartee bakka bakkatti hordoftoota isaanii jira jiran. Har'a ammoo nu hundinuu bakka takka jirra waan taateef bakka tana akka isin hin deemne abdii guutuun qaba. Ta lammaffaa ammaas yeroo deeggarsa kana goonu teenyee rakkoo qofanaa sun jidduuttis rilaaksii godhuun ni jirti. Wal bashannansiisuu, wal taphachiisuun ni jirti. Yeroon ammoo biyya addunyaa tana wal addaa warri amma weestarnii jiru sa'a amma dura ganaa hojii irraa manatti hin galle keenya ammoo xiqqoo dadhabaa jira. Keenyallee gartee if jajjabeessaa warri waan ciciniintan qabdan illee akka zammaanoo kana shaachaa haraa caqasa illee dabalachaa akkasii deeggarsa kanarraa deeggarsi xiiqii deeggarsi zamaanoon mirqaana keenya hunda mirqaanu jira beeka. Silaamzaa mirqaanu qabu. Naafaan dubbata yaarsa dadhaabatu. Mawur baaqanaa tolbar. Gamza, ifa mana godha. Gaafadhu ayyee barcaahe. Yee. Yaa lakkisii dubbadhu. Gaaffiya. Ijoolleen miidiyaa hawaasaa irratti kama feesbuukiitiin haa ta'u tiiktookiitiin dhalattoonni baha Oromiyaa keessumaa afran qalloo warri ta'an baay'eetu jiru. Dhimmi irra jiramu kun dhimma lubbuu namaati. Jiraachuuf jiraachuu dhabuuti. Hawaasa yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan. Yoo laayivii irra hin jiraanne itti bilbilamee akka dhufan gochuudha dirqama. Kanaan ala osoo waa'ee uummata kanaatti hin seeniniin dura jarri maal caalaniiti? Boru bar ani intala argeete ani ilmaan argeete jedhanii of himachuudhaaf deemu. Laal toltus baddus fira ofii maatii ofii caala kan namatti aanu hin jiru abadan hanga fedhe haa ta'u malee. Haati kee hangam takka hiyyeessa taatullee dhabduu taatullee sin balaaleffattu ofirraa achi sin dhiibdu sin gattu. Boru gaafa rakkoo Harargee jalatti baqatan. Gaafa cinqii wayii dhufe ajandaa wayii miidiyaa kanarraa ka'e. Jarri sun yoo laayivii irra jiraatan laayivii cufanii akka dhufan dhimma lubbuuti itti bilbilaa. Yoo hin jirre kaayii seen irri barrallee yoo jiraatan. Sigaleera dhimma haadhaaf abbaa keenyaa dhimma maatii keenyaa isaa jirra argattanii dhiifama yoo hin dogoggore. Alexii keenya waan sirrii kaasee Alexii asirratti waan takkaan dabaloo ustaaza kiyya gula mallee dubbadde waan fardii waan taateef hin dubbadde keessaan illee waan naaf ergame. Ta duraan duraati ijoolleen teenya tagastii bantee jirtu yoo jiraatte dhimmoo fedhe irrattoo dhaqaatiiti akka gamana dhufan. Ifin yoo carraa biraa hin qabaanne asuma jala ta'anii gartee dabareedhaan ol seenaa ol jalaa gabbu'aa deemne arra bareeda. Malee bakka biraa teenyee gartee tapha biraatiif hanjima biraa hogoonu taate jaran asirrii miti dhimma lubbuutiif dhimma lafa teenyaa lafeeraa dubbachaa jira waan taate. Nama hunda dhaqaa komantii jalatti barreessaa mana cufsiisaa fida. Takkatan. Ta lammataa immoo hoggaa deeggarsatti seenne gartee xiqqoo irraa wanti gama baankiitiin illee wanti jiru ni jirti. Alex illee quba qabaachuu mala biyya keessa jira waan taateef daddabarsa maallaqaa irratti gartee irraa siistama abdeettee jiransaa hanga halkan sa'a 9tti jiran garuu hin beekne kam akka turu moobaayil baankiingiidhaa fi siistamoonni maallaqa ta'ee ergan kun irraa hin dalagu. Guyyaa sa'a 9 booda jechuun hanga ammaatti sanirratti illee gartee namni information qabu yoo jiraate nuufan tokkodha yookaan immoo akka goonu nama tokkicha Ebiriin ifan waa godhu waan baankii kana ebiriin as gubbaa taa'ee mataa maru jira. Dilammaan hojjenne hanga ganama sa'a 9 turuu danda'a. Yookaan ganamuma dalaga. Dilammaa garuu daneen. Ifi yoo nama erge zamanoo kiyya ganamani seenaami. Yoo amma ergite nama seena gaa warri dabarsu maallaqa numa naqan sa'a dalagetti. Malee warri numa ergitaniiru. Yes. Garuu amma akkamiin? Qaba kiyya baadheera jaja qofa sirriitti hin kennine muwaazii yaameen jira. Muwaazii immoo nama tokko haa yaamu isinis yaamaa bilbilaati. Amma beektaa. Tole Muaz live ture Muaz. Ture lakke. Ababaa erkuu ture jalaa gabbuu. Mobaayila waan fayyadamuuf.
Azala Akka jira. shoo qaban. Abdii ta'i. Silaa dalagi bareedaadha. Abdii ta'i anaa dura gabbaa. Laal akki goonu. Eegaa naaf isaa jala keenya. Oi, Akki na. goonu. Akkasumatti obsaa waan ni goonu na dhageeffadhaa. Namni dhufe hundi Nasraanis as jala jirti, namu as jala jira, arkuttiin jira, galatoomaa jara keenya. Ulfaadhaa hadaraa waan amma gartee Aleksi je'e san irra naa dalagaa. Hadaraa. Boru gartee nuti harargeedha jedhanii lallabuu manna arra osoo obboleessa isaanii cilaan ciramaa jiru waliigallee yoo gastii banatanii ta'a. Laal nuti hin komannu jara keenya. Nuti hin banneef TikTok kana. Mee wanta kana isinii maa dhageeffadhaa. Nuti TikTok isaanii hin banne. Fuloora kana nuti isaanii hin finne. Yoo ammoo khayrii itti dalagachuu fadhan uummata isaaniitiif dhufanii haa dhaabbatanii jechuun jira malee dirquutti hin jiru. Obboleeyyan keenya yoo jaalatan haa ta'anii yoo ammoo gartee dubbiin tun isaan yaachifte haa dhufanii hanga ilmaan isaanii. Hamzaa kiyya dhiifama ni dirqina. Fooloo ka godhe. Ani namni ni dirquu danda'u zamanoo dirqii ni yaame dhageeffadhu zamanoo ani koottuun jeen ati koottuun siin jeesit dawwalee sii galee. Obboleeyyan keenya annee dirqii yaamne nuu dhufe nama dirquu dandeenyu nama nu dhaga'u. Hundani dirqina ijoollee keenya hundani dirqina. Maaliif beektaa? Fooloo kanaa'uu namni fooloo nu godhu jiru. Amantaa jirta kuwa dubbii keessa sun nageenyu. Yaa ilmaan Oromoo horaa bulaa. Sagalee hedduu jira. Gara gargaarsaatti haa deemnu rakkoo uummata keenyaa beeknee jirra. Amma nu ol baas haadamiin turaan dhufee jira. Itti hafuuf nu gaafadha galatooma. Waan goonu hogguma namni barbaade malee obboleeyyan kiyyaa duraan duraa isin hunduun assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu ulfaadhaa baga dhuftanii baga ummata keessaniif tan duraatu asitti argamtanii sagalee ta'uufuun isii jalqabaati itti aansuudhaan waan rabbi isinitti beeku yaadaaf du'aa'iidhaanis ummata keenya kanaaf akka waa jettaniif dirmachuu ummanni keenya kuni waan asirratti agarsiisuu hin dandeenye hedduu takkaa jira. Baasa ajaa'ibaa tokko nu qabe karaa argee kanatti keessattuu macinaasanitti dheengadda durillee gaafa nu jeesanillee gaafa nu raajjeesanillee nu dhiisaniituma deemanii har'ammoo reefa keenya lafarra harkisanii qaama saalaa hundaan muramee waan hamtuu isin miidiyaa kanarratti hin argine hedduu takka ijaan arginee jirra. Dirmachuu lafa Oromootiif qe'ee Oromootiif waan taateef dirmachuu saniif akka wanna taatanii jechuu barbaada. Karaa Awurooppaatii fi karaa Awustiraaliyaa kana ustaadni ifuma biraa waan qopheesse booda isiniin hima. Karaa immoo Noorzi Ameerikaadhaa, Kanaadaa fi USAdha. Shaafii Nadiiroo as ni jiranii. Kanaadaa immoo obboleessi keenya ni jira, Kaliifaa jira. Karaa saniin deemtii wanni deemu ustaaza sanuma isaanuma sana qaceeffama kenni isaanillee ka gastii tanarra bootaa qabachuun qabani namummaa barbaadu qofatti erguu qabani gartee duubumaan gastii tana keessummaa mateetiif godhii jechuu barbaadeeti ustaada isaanillee jaluma ta'anii haa qabachaa deeman jechuu barbaadeeti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anilleen. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomi warri zeel harkaa qabu warri kaashaap harkaa qabu warri gartee maarree Kanaadaa sanis harkaa qabu please hoggaanii fi namni Kanaadaa tokko dhufee ana je'e nama san akkaawwantii narratti ergaa akkaawwantii narratti ergaa. Ana siin itti hima hogguma san shabnuu godhanii achiin laallaa jechuudha. Doktara Silee Kiyya baga nagaan dhufte. Waan gaaf bakka dhiifamaa isaatiin dabrini isin hundinuu warra gartee hirtan folooraaf FB gurguddaa qabdaniimi shee asuma taa'amee sheer ta'uu ni danda'a irratti illee sheer osoo nu gootanii yaaduma dhiifamaa. Ustaada ani biyya asuma isinuma jalaan jira. Hojii boonsaa guyyaa jabaa guyyaa sabaatii dhaabbachuu jirtanii. Obboleen kayya isin hundinuu hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Warri arma jala jirtaniis kan mul'atiin illee mul'adhaa ol nu bahaadha dhimma kanarraa qooda fudhadhaa jechuun barbaada. Asuma isin jalaan jira isin dhageeffadha. Abu Sabraddiin xiqqoo turre dhufne gaa'ee dhiifama. Abshir turaa fayyadamiin abshir.
Itti fufaa gara asliidhaa kannaatii fi gara sagantaadhaa deemaa asxaata. Aslii Doktora Farre Asli asli xiyyatti aanii dubbadhu. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Baga wal agarree namoota bara dheeraa adda banne miidiyaa kana irratti warra akka Baaba Absa Abraddiin, Ustaaz Mu'aazoo, Abdee, Soddallee wal argaan fagaattee hunduma keessanuu baga nagaa wal agarree dina ol. Nasraa hundi keessanuu ijoollee kana hin beeku baay'ee addaan fagaannee alaa kullee nageenyumatu addaan nama fageessa gizee rakkoo namni rakkoon mililikii nu wal nama agarsiifti ka guyyaa qiyaamaa namuu kaafama jedhanii sheekota duraan dubbannuufi malee dirree takkatti rakkoo nama hundaanuu wal nama agarsiifti alaa kullee haali. Ani gargaarsatti osoon seenen dura yaaboo oma takkitti jechuu barbaada. Osoon seenen dura jalqaba irratti warri waan kana qopheessitan galatooma. Ilaalama akka dooktorii tokkootitti dubbii Harargee tana afaanuma wallaale. Miidiyaa kanarratti illee lafarratti illee afaan wallaale. Namni yoo dubbatu namatti aaruu eegale bakka waan ganda ebaluu ta'ee fi namatti aaruu eegale namoota gurguddatu as jira ijoolleen xiqqoolee yoo aartellee rakkoo miti adii kana walitti himaniituma namni harkarratti walii qicuun jiru namni rabbi jiraata gara hawaasa keenya gargaarutti fufna namni Ustaaz Hamzaa nama hunda keessa waan isaan jaa abbaa fedhe wajjin dhaabatan Yahudaa wajjillee ma dhaabatan dhugaadha kanaaf bakka isaan jiranitti Oba takka lama dubbachuu oya daqiiqaa takka ori bilbila natti dawwalame ani amma rakkoo ummata keenyaa kana rakkoo ummata keenyaa kana amma ummata Harargee kana keessattuu akka Oromootti rakkoon jira akka biyyaatti rakkoon jira ka ummata keenya ka Harargee kana waan wallaale yoo deeggarsaa taate ummanni kun amantii ufiitti aansee warra biyya bulchu kana deeggaraara ifi warra miseensatii miti na deeggara warra deeggaru yoo tuyxe yoo misaa'ila taate malee wanni sitti hin darmatamne jiru miidiyaa kanarratti Badi Harargeen tun qabdu wallaale aniko. Yoo gibira kafalu taate akka Itoophiyaatitti addunyaa no. Namni gibira kafalu ko gibira saniin waraanni ittiin Eertiraa deeffatuu fi Asabiin deeffatuu fi Tigree qilee keessaan oofan ko birri ummata Harargeeti. An dhuguma sirritti hima abbaan feetan na jaaladha abbaan feetan na jibba dhugaan kanuma. Naggaadee isaanitti miti sheekii isaanittu akka biyyaatitti tokkoffaa wa'ee gibira kafalaara. Haadhaaf abbaan irraa dhalatte hoo maaliif beelaya? Maaliif buqqaa? Maaliif saamama? Maaliif dubartiin isaanii ulfa tokkoomi lakkuu wajjin duuti ilaanii waan eeggadde wallahi anin boo'e viidiyoo kiyya dhaqalaala. Maaliif waan tokko yoo dubbachuu dadhabu imimmaantu na qaba. Feesbuuk irra jira dhaqalaa. Gidee dubbiin na cinqitee waan dubbadu dhabu garaa keessatti booya akka feemasoota garii ol baasellee booyuun saalfadha xiqqashoo imaana xiqqoo wayii qaba keessatti bakka imimmaantu ija namara kaameraa jaraa maree deebi'a isinii gale wallaa gama dhugaa rabbiiti waan kana keessatti jara kenna yoo nama deeggaruun dhaaba tokko deeggaruun sodaachuu miti warri biyya bulchitan ebaluun keenya nuu haajab dhuguma isinitti hima kana keessatti miseensonni paartii badhaadhinaa bakka bu'aan hawaasaa warri aangoo qabdan bulchiinsi keessafuu gali jennaan kal'oon loonitti galtii jedhan kal'oon loonitti galtii waan jedhan tokko jira hushoo jedhan harreen gurri takkaa jedhan sinii galee waan mammaaksa kana hin beeytan natti fakkaate yoo afaan kennallee akka dooktora hangaasan baanu wal adda ta'e Ushee yoo jedhan harree gurri takka yaa hunduu gurra dhabdi yoo harree baay'ee kennu yoo jettan hunduu gurra dhabdi waan kana keessatti obboleessa kiyya algaan gaariin itti irra raftu konkolaataan gaariin itti ooftu maaliin fudhatan tagilee sabsabaa ta'an gaariin itti fudhattu suni
Maal si godha haadhaaf abbaan kee baatii sagal garas si baatte waggaa lama duudas si baatte qeerraa buqqaa beelaya daa'ima gaa akka si garatti baate kabiraa obboleessa kee lama garatti baate du'a isa kana keessatti keessa